Saido ትሰማኛለህ? አዩ ተረጋጋ። 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው ቀርሽቶ እኮ አከትንገኝ ነው ዋንኮዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው ታርጋዩ በቃ እሺ ተረጋጋሽ። ኩማ ዲበጃን ከፈል ገሩ ሙጫውቴን ስትንከን ነው 600 ሺውን ከፈል ምን ማለት ነው? 600 እኔ በ600 ሺህ መገመት ልጅ ነኝ እንዴ? እኔ አከነፉት ቆፈም ፈዳ ለምን 6 ሚሊዮን አሰጥም? አቦት በልኝ በቃ በእናትህ ዝም እንዴ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው። ለምን እሺው ምን kuma dibba jaabiti miliyoona jalle yoo kennite maal naa godhaan konkolaatallee yoo naa bitte maal naa godhaa yoo atumti na fuute malee dirqamatti na fuudhuu qabda. Ajaa'ibaa bar zabanuma akkam keessa jirran jaabar waa rakkanne jaruma kana walleen dhugaa rabbii waa rakkanne bar ajaa'ibumaa bar akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan viidiyoo har'aa kana keessatti riyaakshina bareedaa waliin irratti goona Saido. Akkuma beekamu Saidoon faanaan gammadullee jechuudha piraankii nu godhaa jiranii namoonni tokko tokko immoo fuudhan ka jedhulleen jechuudha hedduudha jechuudha kanuma hundaafuu anilleen yaada kiyya waan irratti isiniif qooduu qaba namoonni haaraa taatan like share subscribe gochuu hin dagatina namoonni channel haaraa taatanii mi'aan gadhumatti na waliin daawwadha hayyuu miliyoona jallee yoona kennite humaanaan godhu an kaje'u bar namni qooy amma gumaa wal bitutti jiramo kanuma na dhibee bar amma gumaa wal bitu jiramo fuudha kun amma gaa'ila nama gaa'ila raawwatu deemu nama gumaa bituu deemu an kanuma na dhibee bar qooy miskiin akkamitti haa fuudhume mee miskiin akkamitti haa fuudha ajaa'iba mee viidiyoo dhaggeeffadha. Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. akka wanti beeku osoo waan tokko siin mareetiin kuma dhibba jaana murteessa. Saido gaan siin jaan wanti beeku tokko illee hin jiru. Nakkee hayyuu hin sobiin fuulli kee baay'ee ifee jira baay'ee. Waan ma dhageessu hiikamdi malee. Ani maanguddoo waan fiteef murtiirra geenye waan jettaniif waan murtiirra geechan immoo waan na fuutuuf sanifan gammade. Sanif gammade ma yaadu jirta amma taayite kuma dhibba jaa kana maal bitadhaa maal godhaa yeroo agajetti sedha. Akkasoo sondee yaa maatiin illee waama cidha keenya yaadaniiti malee waan badaatiif kana hunda gaafatan jee yaadu waan ani wanti beeku tokko illee hin jiru kana isuma waliin isin waliin sanarraa dhagaan jira. Dhugaa bitaatis koon qabu quban qaba. Maatiin kan kee akkamitti osoo siin mareetiin maal irraa siifuuna meeqa irraa siifuuna fedhiin kee maali? Wanti hamilee kan kee cabesa si deebisu wanti argitee fuula morma kan kee si qabachiisee si oofu kaga si qabachiisee isa jedhanii osoo siin mareetiin akkamitti kuma dhibba jaana murteessuu danda'a? Ani wanta akkana wanti hin dhagahin jiru. yeroo hunda asumarraa dhuftanii nutti bo'urra yeroo tokko tokko akkanatti viidiyoo gammachuuti yoo dhuftan baay'ee namatti tola jechuudha namni akkanatti taa'ee haasa'ee akkasumallee akka safuullee hin cabnetti akka safuun hin cabnetti jechuudha namni yoo akkanatti taa'ee wal mari'atee akkasumallee waan jiru irratti wal jalaa deemee baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola garuu akki miidiyaa irratti bayanii yookaan daandii irratti bahanii booyanii safuu cabsasuun sun gaarii miti jechuudha akkuma beekamu gaa daawwattoota kiyyaa maanguddoon mana hayyuu fa'aa jirti kuma dhibba ja'a gaafatan isin immoo kuma dhibba ja'a barbaadu miliyoona jahallee maan kaffalin jechuutti jirti kanaafuu immoo qooy gaafa kana dhugmatti miskiin akkamitti haa fuudhume mee miskiinumaa booya dhugaa rabbi inde namni yoo akkanaan amma jechuun amma maybe gaa inni viidiyoo irratti dalagee akkasumallee ija namaa duratti waa hedduu raawwatame saniif qixaaxa isaa waliin kuma dhibba ja'a godhamoo moo shamaruma fuudhuutu amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti kuma dhibba ja'a seene an kanuman na dhibe garuu mee addanaa baasaa bakka kana namoonni keessaafuu namoonni gara Arsiitti argamtan baay'inaan jechuudha ispeeshaalii ijoolleen Arsii mee komentii jalatti naa barreessaa fuudhumaaf namni fakkeenyaaf gara maatii warra shamaraa deeme shamara tokko fuudhuu fi warri shamaraa sun maatiin shamaraa jechuudha kuma dhibba ja'a dhugumaan nama gaafatu moo ani jechuun mala isaanillee piraankii mana godhaa jiranii ugaa deebi'anii hin dhageenye ugaa nu hangammatti hin dhageenye bar waan duri waan hin dhagamine kuni gumaa bituu jedhama malee kuni gaa'ilan jedhamu hundumaafuu afaan isirrallee ni dhaggeeffanna waan jettu boodarrallee waan bareedaatu jira waan isiin murteessite tokkotu jira viidiyoo gadumaa dhaggeeffadha. Amma jaarsummaa keessatti immoo wanni dhumanne hin jiru gumaan eega dhumatee wanni biraa wanni dhumanne hunduu hin jiru akkasumatti fixannee dhufnee gara keessanitti deebifnee gaafa afaanitti deebi'uun salphata malee garuu dubbichi baay'ee ulfaataa ta'u baay'ee gatii guddaa nama kafachiisaa riskii guddaa qaba ta'us garuu liqimsinee tumaan garii osuma diddu liqimsanii osuma nama itti ulfaatti fudhatanii akkas taatee dubbii mana keessaa jedhan sadini himatanii sadini ni dhoyfatanii sadini gorfatan jedhanii miree oromoo akkas jetti.
Oromoon duraan gaafa aadaa fi safuu qabdu sanii dubbii sadiin bulfatanii sadiin dubbatanii jedhan. Amma immoo wayii sun jirtire tan silaa gadi banii dubbatan sun amma gara diinqaatti ol deebiteeti kan bulfatan sun immoo fiiddee gara alaatti gadi baa jirtu osoo ati nan bulfadha jettu dirqamaan fiiddee sarkaa gadi baa jirtu jechuudha miila baafte. Haala amma itti jirruu fi akkasumallee haala yeroo ammaa kana yoo ilaallu wanni duraan manguddoon jettu suni sadeen bulfatanii sadeen dubbatan jettu suni amma wal qayyaramte kan silaa bulfatan suni gara alaatti gadi baateeti kan dubbatan sun immootu gara keessatti ol deebite jechuudha dubbatuuf saalfatamte jechuudha. Sigalee safuuni safuu malee taate jechuudha amma wanti safuu sila safuu malee taateeti dubbatamtiifa baateeti jechuudha. Hundumaafuu manguddoon manguddoo Said Ergateedha kun kan amma akkana jedhaa jiran kuni mee waan isaan jedhan afaanuma isaanirraa dhaggeeffannaa viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa. Manguddoo birallee ni qabna kaameraa keessa seenne malee as duuba jirti ishee kotiin kaameraa keessa nu seenuu diddee mubee haa ta'u akkam jette amma silaa kuma dhibba jaanu gaafatanii iccitii jirtu immoo guutuutti itti himne nu isitti. Ati yaadni kee maali? Ani yaadni kiyya akka kiyyaatti odoo ta'e silaa kama ol fuudhaa sanii karaa saniin xumuramee baay'ee natti tola. Isinillee guddaa galatooma baguma waan kanaa murteessitan. Sirri wama tokko wanti isin gara duubaatti wanti isin deebisu hin jiru. Murtee kana murteessuu keessanitti waan itti qaanoftanii miti. Yoo ka fudhatanii jechuudha. Kuma dhibba ja'a murtaa'e kun waanuma sirri anuu odoo achi jiraadhe kanuu murteessa. Bakka san odoo jiraadhe jechuudha. Waamisha Saido. Waamisha. Akkamitti haasoftaa? Amma dubbii isaa dhiistati ati akkam jetta amma kuma dhibba ja'an silaati. Yeroo maatii keetiin yoo nu dheestillee jiraatte ati kuma dhibba ja'a kan. Lakki laa Saido. Maaliif na hir'isiisuu dhabdee naa yaaddaa na jaalattaa? Ani wantan beeku hin jiru. Utuu waan beeku ta'e akkuma jette waan akkanaa ilaalaa isaa kun baay'ata jeenitti ma. Beekte? Ani wanti hin beeku hin jiru. Isaanis immoo sargii keenyaaf yaadanii ta'uu danda'a. Garuu immoo Saido waan beeku qabdu ani harki koo kana keessa hin jiru. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota akkuma afaan isaanirraa dhagaa jirtan jechuudha. Namoonni hedduun Saidoon waan kana piraankii nu godhaa jira. Dubbiin kun dubbii sobaati. Namoonni jettanillee manguddoo duuba isaanii jirtullee ni agartan jedhee yaada. Dabalataan immoo waan isaan dubbatanillee walumaan dhagahaa jira jechuudha. Kanaaf dubbiin garuma nagatti waan deemaa jirtullee ni fakkaatti jechuudha. Hundumaafuu Rabbi nagaan haa xumuru jechuudha. Asumaan wanni hin jedhuu barbaadu qoy yeroo dubartii tokko kennuuf deemanii dubartiin amma akka horiitti gurguramuu eegalte moo akka hoolaatti gurguramuu gabaa baatee gurguramuu eegalte moo meeqatti si gurgurraa meeqatti ati hoo meeqatti nurraa bittaa jedhanii wal karaakaranii hangi kun sii ta'e hanga kana fudhadhu jedhanii walitti gurguramoo akkami qoy jaran akkam qoy zabanuma akkam keessa jirran jedhaa baran Ajjaa'iba qoy meeqa irraa si fuuna meeqa si kana jechuun maal jechuudha mee dhugumatti bara ajaa'iba bara waanuma ajaa'ibaati mee afaanuma isaanirraa ni dhaggeeffannaati hanga dhumatti dhaggeeffadha dhumarratti immoo hayyuun murtee addaa murteessite waan hanga ammatti haasan kana keessaa immoo ani harka hin qabu maatii kiyyallee hangana waan takka qarshii hangana irraa naa fuudha kana jechuullee harka keessaa hin qabu jechaa jirti hundumaafuu waan isaan jedhanii dhaggeeffannaa dabalataanis hayyuun dhumarratti waan ajaa'iba waa'ee dhimma maatii isirratti waan ajaa'ibaa murteessite hanga dhumaa dhaggeeffadhaa viidiyoo. Kafaltamale yeroo obboleeyyan kan kee wandimochi indaalutti takaflaalla እንጂ እሷን ni kafaltamale obboleeyyan tante isi dhibba ja'an kafale sigale kuma dhibba ja'an kafale garuu mucaa ta'e sittin kenninuudha 600 ሺውን kafal 600 ሺውን kafal ልጃችንን አንሰጥህም ነው ቤተሰብ ያንቺ እኔ ሳይሆን የወሰንኩት ያንቺ ቤተሰብ ነው እሷን ከፈል ሰርግ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኛ እሷ የምትፈልገው ነገር ወርቅም ሆነ ምንም የምትፈልገው ነገር እንገዛላታለን ዋኒ ሲምበርባዱ ንብና ቤተሰብ ነው ያለው እኔ ያለው እንግዲህ ሽማግሌዎቹ ይመጣልኝ መልስ ይሄን ነው ልጃችንን አንሰጥም ወንድሞች ናቸው ጋር አንተ ዝም በል እንዴት ነው እንደሚያስቡት ወንድሞች ነው እንደዛ እኔ በ600 ሺህ መገመት ልጅ ነኝ እንዴ ትግመት ሳይሆን እኔ ካብሩ ምን አለኝ እኔ ብር ወርቅ ምን ያርግልኝ እስቲ አከምታከለ ታሰብ አናመት ያዩ ማቲኬት ኩኒ ሙርቲ ኪዮሶንቴ አርሺ ከናን አነት ልማሙ ሙርቲ ኪዮሶንቴ ሙርቲ ማቲኬት ኩንጅሩ ኮቲ በር ኩንጅሩ ኮቲ ሙርቲ ማቲኬት ማፍ አርሺ ሚሊየን ጃንታው አኒ ማርን ራጎል ማል ወለ አኒ አከነፉቱ ቆፈም ፈዳ ለምን 6 ሚሊዮን አሰጥም
እኔ አንተ ማግባት እንጂ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም። ገባ አይደለ? አዩ በሰው እኔ አይደለም። በቃ ቆይ አዩ ተረጋጋ። ምንም እኔ ከአሁን በኋላ ምንም ትላላችሁ እናንተ? ሙባረክ ምን እናደርጋለን? እሺ አስተና ለኛ ጥፋት ነው መጀመሪያ የሞራል ካሳ ክፈል ተባለ። ታየው ዋን ወር እንቀብሩ ማቲ በዲን ከነ ቱሬ በቃ ከፈል ይላል። እኔም ፎረል ላይ እንድንያን እኔም ቢማላልኩ ማገባሻለሁ ብያታለሁ። ቤተሰብ አታግባት 600 ሺህ ክፈላሉ። ምን ለእነሱ ነው ልጃቸው እኮ እንዴ ባብሪ ታቂ ነው ገባሽ? በኋላ ብሩን ከከፈልኩ በኋላ አንቺም ሌላ ነገር እንዳታመጭብኝ አንቺ ያውቀሽ ነው ህዝቡም እንዲያውቅ ነው። እኔ አመሰግናለሁ ሰይዶ አቃቲ ቤቱ ወርባዴት ለጌታ እኔ እንደዚህ አይነት እንዴት ምን አይነት ቤተሰብ ነው? ለምን dhugumatti maatii ajaa'ibaati dhugumatti amma qoy isaan jireenya isaaniitiif yaadaniiti moo akkasumallee dhugumatti qalbii isii tacabte san deebisuu barbaadaniiti moo mooraal isii kan bu'e san deebisuu barbaadaniiti moo maatiin isillee moo sababumaa kanaan wal sababsataniitu akka gumaatti kaffalatuu barbaadan yoo jenne bar jechuun gaacha ofiin qabdu beekigaa kun yoo wanni kun dhugaa ta'e jechuudha dhugumatti dur hin jirreedha kun dur hin jirree nun dhageessisinii jettee oromoon duraan du'aa'ee godhattu santu isa kana jechuudha mucaan mucayyooni murtii haqaa fudhatte jechuun waan sirrii fudhatte akkamitti birrii kanaan nama daalan jechuun isii waan dhugaati jechuun isiin kan miidhamte jaalalaani malee birriin miti jechuudha kuni waan dhugaati hundumaafuu murtii akkam akka fudhatte jechuudha walumaan dhaggeeffanname murtii ajaa'ibaa fudhatte jechuudha dhumarratti ሳይዶ እኔ 600 ሺህ አይደለም 6 ሚሊዮን ብትሰጡኝ በምንም ተአምር እኔ አንተ ማግባት ነው የምፈልገው እኔ ከብሩ ምንም ሀጃ የለኝም በቃ ቀርሽራ ሀጃን ቀቡ አንጂ አከነፉት ቆፈን ፈዳ isi waanuma akkanaa tana takkaa dhageessaniime wuma akkanaa tana takkaa dhageessanii hun jaabaran gurrumaanuu takkaa tumaa dhageessanii jaabaran ani birrima waan jameeyyu hin barbaadu kuni waan dhugaati kuni jaalala dhugaati haa jennu hayyee dirqama na fuudhuu qabdaa bakka ana akkuma ati na fuutuun fedha wuma akkanaa dhageessanii isin dubartiin akkana baatee dhugumatti zabanuma ajaa'ibaa keessa jira dhugaa rabbii zabanuma ajaa'ibaa keessa jira hundumaafuu wanti godhamu hin jiru Saidoo yoo si dandame mujattii tana fuudhuudha yookaan waan gootee biraa deemuudha malee maqaa keellee of hin balleessinii akkasumallee kabajaa nama biraa hawaasa kan kee biraa qabdullee hawaasa keetillee ofitti muufachiisini man siin jedhani mee dhumarratti maal akka isiin murtii akka isiin fudhattee mee walumaan ilaalla viidiyoo ilaala እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አልጠበቅኩም እኔ በቃ ሰይዶ ትሰማኛለህ አዩ ተረጋጋ 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው እንዲህ ያደርጉኛል ብዬ አልጠበቅኩም ሰማኛ 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው 5 ሳንቲም ሽምግልና እኮ ነው ጉዳዩ ተያዘ በቃ ቀርሽቶ እኮ ከትንገኒ ዋንኮዱ ነቱ ቤጋ እንዳሰጣቸው murteen hayyuun dhumarra fudhattee kana fakkaata jechuudha mucayyoo waan dhugaa jette murtee dhugaa fudhatte jechuudha gaafa maatiin kan kee maallaqaatti si hassaabe yookaan akka horiitti si gurguratuu barbaade jireenya keetiif gaafa hin yaadin atilleen hin yaadduuf jechuudha eenyumaaf haa ta'u haadha abbaa kan kee maaf waan fedhen taane jechuudha haadha abbaa ol wanni jira wayi jira eega haadha abbaan kan kee qarshiitti si barbaadan yookaan akka horiitti gurguratuu barbaadan atilleen maal goota jireenya keetiif eega isaan siif hin yaadne atilleen maal goota yaaddaaf qarshii takka ittiin kennin iyyuu Saidoo mucayyoon dhuga baanti dhugaa rabbiinde kun barre obboleeyyan kan kee kan si boodan dhufuulleef karaa balleessuu jechuudha amma namni beek ilaal sammuu ofii keessatti akka seefsin goone Saidoo to karaa nutti balleesse jedhee namni akka seenaatti akka lafa sammuu ofii keessatti seefsin goone miskiina fuudha dhoowwiti jechuudha tarra maallaqa hin qabda birrii 600 yoo kaffaltee mucayyoo tana fuute amma boodan Itoophiyaan ni beekta yeroo tokko waan takka yoo argite sanuma qabattee itti fufti jechuudha gadumatti kanaafu amma ati 600 kaffaltee numa fuuta rakkoon qabu mucayyoo san kaasaa isii kaffaltee numa keessaa baatayyi garuu rakkoo si boodan dhuftuuf yaaduu qabdu buleeyyan keessa kan si boodan dhufuuf yaadamuu qaba jechuudha miskiina meeqaatu jira ka waan fuudhuun dhiisii waan nyaatee buluyyuu hin qabne kanaafuu mucayyoo murtii sirrii fudhatteen jedhan qarshii takka ittiin kennini waan godhunatu beeka jechuun isii sun dhugaadha murtee barbaadde irratti fudhatullee mirgallee hin qabdi jechuudha seeralleetti jechuudha mirga feete qabdi jechuudha birrii tokko hin kaffalu akkanatti jaalladde birriin alan jaalladde jettee yoo si jaallatte birriin sin maatiin isiilleeti fi isiilleen birriin sin hassaa birritti siif hin hassaaban yookaan birriin sin dadhabsiisanii jechuudha kuniif gaammoo karaa tokkooni waan mucayyoo fi maatiillee walii galanillee ni fakkaata maaliif mucayyoon an birrii hin barbaadu birrii takka irraan fuutanii yoo jette ni dandeessi jechuudha garuu immoo dadhabbiin haadha fi abbaa waan jiraniif san immoo abbaan fuudhuyyuu yookaan atummaanu inni kaffaltanii beektasanii
garuu immoo humnaa ol yookaan akka nama ajjeesetti gumaa kaffaluuni dhugaa baay'ee ulfaata. Hundumaafuu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan kana fakkaata viidiyoon irraa reakshinii viidiyoo irraa kana fakkaata jechuudha. Waan akkana gaanu gurralleen hin dhageenye ammallee nu dhageessisin hima jenna. Waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate komentii jalatti barreessuu hin dagatiin ani isiniin jedha. Viidiyoo kanaan wal fakkaatu dabalataan argatuuf chaanaala Oromaan subscribe godhaan isiniin jedha. Akkasumallee guutuu viidiyoo kana namoonni daawwatu barbaadan Adaamaa tuub irratti dhaqaatii daawwadhaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya guutuun achirratti gadi dhiifame subscribe godhaachumaan chaanaala kan Saidooti sunilleen. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatiin hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatiin ani isiniin jedha. Viidiyoon irraa goolabameera. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.